مكاكيتين جلقبنا بسم الله جنة الرحمن الرحيم تلقى جنة نعمان ترجم ديس غلط فنة جتشو يروسن اتبارم سوا واي ديني كانوا مام بيكو وانتي خالد الراشد فاكنا غرا صحابو تاتين چيگيسا صحابة انسيا خطبات مساوجي نفذا غرون قرانين على سنة توماتو كتابة كون قران gaaf san waan si ajaa'ibu konkolaataa keessatti nashidaa raajaa dhaggeeffataatiin turre gara Finfinnee kan deemaa turre. Angama fuudhee galumti tokko mana keessa jiru. Tawaan qabdu itti himtee rakkoon hin jirtu. Yaa dukkana gabriyaa ciisa kophaa koo mee akkam koo ta'u anoo sinan kaaku hojii khayriin qabu eessuma koodha koo gaafa manni kophaa kan na baasu muku. Qabattee qofaaf hin fuutu dhabdee qofaaf illee immoo fuuti sirriin tartu jechuudha. Anshawwaaliin keessaa mushurraadhaan jedhee fayyuma lafaa keenyaa isaan. Isaan kennaa masaan fakkaatu naa kennanii. Kanaafuu illee yaaltee of argachuu qabda mee bismillah takka. Meeshaan as keessa jiru hedduun isaa qaaliidha. Maayikii sagalees dabalatee wantoonni hedduun as keessa jiran isaanii xiqqoo qaaliidha waan ta'eef kasaaraan jira keessa galuun barbaannu. Namootuma bananii teeppii namoonni teeppii qabanu namoota jajjabaadha ala sanatti akkasitti ilaalama. Utuun obboleessa koo jedhee amanu kan yaada koo fuudhee aduwwiitti kennu yoo wallaalummaaf ta'e rabbiin siif abanu yoo munaafiqummaaf ta'e ardiin si haganu yaa rabbi nu buusa obbolaa walamanu nama yaada gaarii wal biratti amanu kana taanu malee yoomuu keessaan baanu amma waliif yaanu.